Daayinaamiksii dha mata dureen keenya har'aa kun. Daayinaamiksii keessumattuu waa'ee maal irratti ka'a? Waa'ee foorsiidha. Waa'ee foorsiiti. Foorsiin akkuma beekamu mooshinii tokko akka istiraartituu muuf godhu jechuun akka adeemsa eegalu yookiin immoo akka istooppii ta'u yookiin immoo akka maal ta'u daarekshinii isaa cheenji godhuu taasisa. Kun maal inni motion with its cause sababa isaa wajjin kan qo'atu maal inni daayinaamiksiidha jechuudha. Garuu immoo motion without cause immoo kan qo'atu maal inni kaayinamaatiksiidha jechuudha. Kaayinamaatiksiidha. So kanaafuu daayinaamiksii waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee maaliiti? Waa'ee mooshinii qo'ata. Motion with its cause jechuudha. Kanaafuu wanti koozii mooshinii ta'e, kooziin mooshinii maal inni? Foorsii jechuudha. Kanaafuu kooziin mooshinii tokko mooshinii isaa maal inni tokko akka muuf ta'uuf yookiin immoo akka stoop eegaa sochii eegalee akka dhaabatu yookiin immoo daarekshinii wanta sanii jijjiiruudhaaf maal inni foorsiin barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu dynamics is study of what? Study of motion with its cause jechuudha. Foorsiin definitionii puushii fi puulii qaba. Kun immoo simple definitionidha. Simple definition isaa push or pullidha. Garuu immoo identity yookiin state wanta tokko state wanta sanii jijjiiruu hin danda'a jechuudha. State bakka wanti tokko jiru irraa jijjiiruu danda'a. Statein sun yoo at right ta'e unbalanced forcing applied yoo irratti ta'e malee move jedha sochii eegala jechuudha. Wanta mooshinii irra jiru immoo daarekshinii isaa jijjiiruu danda'a, speedii isaa jijjiiruu danda'a. Wanta just rigid body wanta qaama jajjaboo ta'e yookiin immoo rigid body warroota ta'an sheeppii isaa jijjiiruu danda'a. Sheeppii wanta isaanii jijjiiruu danda'a jechuudha. Kun maal inni? Kuniin effektii foorsi maal irratti qabu? Foorsiin wantoota irratti qabu. Isteetii foorsiin effektiin isteetii wantoota irratti qabu jechuudha. Kan biraa immoo foorsiin maal inni? Vector quantity dha. Vector quantity dha. Unitiin isaa maal inni? Niwutoonidhaan safarama. Kun immoo force is equals to m dha from second law of what? Newton laawudha. Kan irraa maal inni? Tokko niwutooniin maalii wajjin wal qixa? Maasiin kiloogiraamiidhaan safarama. Then acceleration meter per second squaredhaan safarama. So kanaafuu 1 Newton is equals to what? 1 kilogram times meter per second squaredhaan wajjidhaan wal qixa jechuudha. Mata dureen biroo ammoo resolving vectoridha. Resolving vectoriin kun immoo maalidha? Vectorii bakka lamatti addaan baasudha. Komponentiin isaa komponentii garagaraati jira. Komponentii isaatiitti komponentii x fi y tti yoo addaan split kan goonu taatan maal inni? Sun immoo resolving of vectorii jedhameeti beekamaa jechuudha. Fakkeenya here kun vectorii tokko here xz dha. Kun amma aksisoota aksisii kanarratti just vectoriin wayiin jira. Vectoriin n tokkoon jira. Then here vectorii kana immoo vectorii kana x componentidhaa fi here just x componentii here y componentidha jechuudha. So kana maal fayyadamneeti? Trigonometry identity fayyadamnee adda baasna jechuudha. Yommuu adda baasnu trigonometry identity just like sin, cos, tan kanneen fayyadamneen. For example here anglii mootu jira. Angiliin kun teettaadha. Angiliin kun kan uumame gara yommuu x axis irraa gara maaliitti? Gara vectorii kennan san yommuu safaru angiliin uumame. So
sin theta kana safaruu or cos theta safaruudhaaf tan theta safaruudhaaf cos theta sin theta akkuma beekamu maaliin opposite over what hypotenuse, cos theta adjacent over what hypotenuse, what tan theta immoo opposite over what adjacent dha. So kanaafu opposite over hypotenuse kan fuuldura jiru jechuudha. Kanaaf kan fuullee jiru AY dha. Faallaa isaa jechuudha. Fuulleen isaa AY dha. Then hypotenuse isaa A dha over A ta'a jechuudha. Then adjacent jechuun maddiidha. Roga maddii kana rogni maddii AX dha. AX over what hypotenuse keenya immoo A dha. Then kan fuullee opposite over kan faallaa isaati. Kanaaf faallaan isaa kana waan ta'eef just AY over what AX dha jechuudha. Maaliin tan theta keenya jechuudha. So kanaafu sin theta keenya is equals to what from here maaliin AY over A cos theta is equals to from here AX over A tan theta is equals to what karaa biraatiin immoo sin theta over cos theta jechuun dandeenya. Then here sin theta keenya AY over A, then what cos theta keenya immoo AX over A, then A fi A ni balleessin hin baddi, then maal nu ta'a AY over AX ta'a jechuudha. Kun maaliin tan theta jechuudha. Kun ammoo maaliin resolving vectoriin keenya yoo thetan sun amma kun maaliin yoo thetan angiliin nu kennamu sun respect to x axis dha irraa yoo kan safaramtu jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya for example vectoriin wayinuu kennameera 10 niwutoonidha. At angiliin 30 degreedha. Then x fi y component here x fi just component x dha fi component y vectorii kana barbaada yoo nuun jedham here y component kana x component isa kana jechuudha. Then here kanan for example if jenna force weight applied irratti ta'aa jenna. So kanaafu x component isa akkamitti arganna akka dura irra dubbataa turreetti maaliin here formulaan keenya jira sin theta AY over A dha. Kan nu gaafatame here isa kana AY dha. AY cross goona yoo san maaliin A times what sin theta goona jechuudha. Kama kan AX illee AX is equals to A cos theta ta'a jechuudha. So kanaafu bifa kanaan asitti kan nu gaafate maaliin AX dha. AY dha. Yookaan y direction force y direction irratti applied ta'e meeqa jedhe yoo kan nu gaafatu ta'e just sin theta qofa goona jechuudha. AY is equals to keenya maaliin here hypotenuse dha 10 newton dha. Then sin theta sin of what sin of 30 degree. Then AY is equals to what 10 times sin of 30 degree meeqa 0.5 ta'a. AY is equals to what 5 newton dha ta'a jechuudha. Kunin maaliin force y direction irratti apply ta'e. Kan biraa immoo AX force direction x irratti apply ta'e argachuudhaaf A cos theta dha. Then A x keenya is equals to keenya hypotenuse dha 10. Then cos of what cos of 30 degree dha. Then AX keenya what AX keenya 10 times what cos of 30 degree 0.86. It's become what 8
8.6 niwutonidha. Kun maal inni in x directionidha. Kana jechuudha. Kanaafuu kan biraa ammoo wanta magnitude jedhamutu jira. Magnitude yoo vectoriin tokko let's say a vectoriin xi just y in j direction nu kenna. Just x axis irratti yoo nu kenname componentii x y plane irratti yoo nu kenname bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan yoo nu kenname magnitude-dha. Magnitude isa barbaadudha. Magnitude is equals to under radical of just x square plus y square goona jechuudha. Yoo kana gatii amma arganne kana in vector form dha yoo kaa'u barbaanne here in j direction arganne in I direction arganne in x I direction arganne jechuudha. So kanaafuu vector a kana yoo barbaanne shine in I direction here Newton plus 8.6 Newton in what in j direction na jechuudha. Kun maal inni kunin vectoridha jechuudha. Vector form dha. Magnitude of a yoo nu gaafate maal inni under radical of 5 square plus then 8.6 the whole squared yoo goone a magnitude kan respectively just garri inni itti dhaatu maal inni 10 niwutonidha jechuudha. Isuma jalqaba nu kenname sana wajjin wal qixa jechuudha. Tan theta angle I fi baay'ee gidduu jiru yoo kan nu gaafatedha. Tan theta tan barbaaduu dandeenya. Tan theta is equals to just ay over ax dha jenna. Then theta yoo kan nu gaafate taate tan inverse of what ay over ax jenna jechuudha. Yoo san angle kun angle jechuudha. Angle bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf vectoriin just for here 3 nu kenname. Vectoriin kun nu kennameera jechuudha. Vectorii kan angle vectorii kana gidduu jiru barbaaduudhaaf tan theta is equals to just kun gara oliiti kunin gara horizontal irra jira. So kanaafuu isa olee 3 over what 4 goona. Then tan theta is equals to 3 over 4. Then theta argachuudhaaf immoo tan inverse of what minus tan inverse of 3 over 4 jechuudha. Thetaan kana is equals to meeqa ta'a? 37 degree ta'a jechuudha. Bifa kanaan. Kan biraa immoo yoo vectoriin kenna 3D dimensionii ta'e jechuun bifa kanaa jechuudha. Here x hin qabna, y hin qabna, z hin qabna. Then vectoriin kenna for example vectorii f jedhamu wayii haa jennu. Vectoriin f kun here f in x direction qabna, f in y direction qabna, f in what z direction qabna. Then magnitude f kana ammoo what under radical of f of x the whole square and plus f of y the whole square plus f of z the whole square. Kanaafuu bifa kanaan magnitude isaa barbaannaa jechuudha.